haa dhufu malee bishaan gingishaatti jedhan. Ayyuun kunoo dingilii qulqulluu carii natsaa taliila taate argamte. Eenyurraa ageessa afaan Sa'idoorraan dhagaye dhugaan siniin jira har'agaa hin kijibdanaan hin jedhina ishee dhugaa ishee sinii fideetiin dhufe namni tokko akkamitti dubartii 2-3 bultee 5 bultee manatti galtee ofitti deebista 5 isaa bultu 50 bultu maal rakkoo qaba nutiyyuu wiccii jirra amma wiccii jirra biti ijoo jirra jedhaa ka warri wiccii agerii jirtan wiccii jirra warri wiccii jirru amma gaafa gallu maaliin beekamna akka waa balleessineef akka waa hin balleessine dingilii qofatu adda nu baasa jechuudha. Dingiliin jiraannaan wiccii agerii turtee eessa turtee iddoo barbaaddeyyuu gondariyyuu turii gale bakka wanti barbaadamu dingilii qofaadha. Erga dingiliin argame maannire jaalalli immoo mohaadha. Jaalalli gowwaa nama gooti. Namoonni tokko gowwaa gara beerri itti ooftetti oofama. No gowwummaa miti bar jaalalli dhugaa rabbisiniin jedha. Nam tokko jaalalli qabe jennaan dawaan isaa addunyaa kanarraa hin argamu jechuudha. Dooktarri marammaree arguu kan hin dandeenye. Akkasumallee jaalalli kan nama joonjessu, kan nama burjaajessu, kan nama boosisu, kan nama naasisu, lafumaa ka'ee kan amala nama obu waan baay'ee jechuudha. Dooktarii kamillee marammaree arguu hin danda'u. Dawaan jaalalaa maal yoo jettan sossobbaadha malee dawaa takkallee hin qabu addunyaa kanarraa jechuudha. Otoo jaalalli siraa dawaa qabaateeti chaayinaan akkamittiin Itoophiyaa keessaa fuuti. Birrii shaanxaa tokko dugdatti baatee haqee kunoo argitaniitu viidiyoo baay'ee jechuudha. Shaanxaa tokko dugdatti baatee haqee warra jala zirgiffi godhee jala naqe. Kuni maal inni gati jaalalaati jechuudha. Maaliifii jaalala sanaan mo'amee waan jiruuf jaalala sana keessaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef birrii laatee jaalala sana oolchatee jechuudha. Silaa chaayinaan qoricha jaalalaa hin beekne nuti immoo eessaa fidu Sa'idoon eessaa fidu jettu meme eessaa fidee liqimsa. Silaa chaayinaatu liqimsee biyya isaarraa galee fuudha ture. Kunoo Itoophiyaa fuudhee amma eeggadda geessee chaayinaa nyaata isaanii barsiisaa jira. Girrigirrii dhiisaa. Amma naaniyyuu gaaf tokko naqabee ture jaalalli jechuudha. Gaafa naqabe sana mataa na dhukkuba, dugda na dhukkuba, garaa na dhukkuba, inna boosisa, amala na dhowwa. Ushiin dikiliyoom leesh ebkinaan jetti madaamin jechuudha. Nan boo'a ganama nan boo'a galgala yeroo isheen akkas naan jettu jaalalli naqabeen jedhaare hin jedhu kaa. Yoon jedhee numaan salphadha miti. Dhiirri mana kana jira jaalalli ishee qabe taanaan kuni maammadoo mana koo jiruufuu hin amanamtu kan jettuun tikkeetti kuttee Itoophiyaatiin na baasti. Maal gochuu qabda yoo jettan maalan godhe yoo jettan isinitti nama gaha. Maal taate boossaa maali afuulli kee sirrii miti yeroo isheen jette jechuudha. Itti sobuu dhagaa maalin jedhe beektu. Jaalalli na qabeera maafan jedhee dubbadhaare. Yehoonee nagariin jedhe ka waatu jiran jedhe maa inni natti mi ana simsem amma immu anti yaani ani akka haadha keeti kalaas natti maddu yeroo isheen jette rakkoo wayiitu biyya keenya jira biyya keenya nageenyi boora haadha. Beqa kana jedheen gaafan itti mushkila yaa haraa miskiina naan jette eeyyee kootu nyaatan jedhachi galagaleemmu wala mishkilli hin jiru wala jaalala bichaadha jechuudha. Achumarraan bakka kana mataa na joonjesse amma naa fayyee jira amma natsaa qulqulluu koota odeessaa jira jechuudha malee jaalalli rakkoo qabdi namatti hin faradiina asii achee. Jaalala immoo of hin qabsiisiina biyya arabaa teessanii sinitti meen jira jaalala akka jettanii ofitti isheen butiina dhugaan siniin saanqaatti cufaa yeroo isheen uftu gixxem itti qollafa hin baniina siniin jedha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya nagaan isiniif haa ta'uu lafaaf bakka jirtanitti siniin jedha. Dhugaa dubbachuuf har'aa isin kofashiisuuf han dhufeen jechuudha. Viidiyoo Sa'idoo ilaalee dhaggeeffadheetaniin jechuudha. Baay'ee tokko waan na kofashiise na ajjeese jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waanan keessaa dinqisiifadhe tokkotu jira jechuudha. Nuti waan baay'ee bukeessaa waan baay'ee haasa'aa turre jechuudha. Garuu wanti tokko wanti na gammachiise maali yoo jettan dhugaa dubbachuuf Sa'idoon afaan isaatiin baasee har'a ayyuun durbadhaa ayyuun dingilii aja'ee dubbachuunsa tokkoffaa irratti gammachuu guddaa naalaa ta'e jechuudha. Dhugaa baay'ee itti gammade ja'a. Lammata immoo waan inni jedhe gaafa ayyuun garaatti baatte garaan ishii guddate buccurri jedhee ija kootiin arge jedhe. Gaafan ija kootiin argee gaafa san Sumayyaa aqee dubbisaa jedhe. Viizaan kiyyallee gubatee jira jedhe.
Dhugaa dubbachuuf namni tokko gaafa si jaallatu aarsaa guddaa sitti kaffala jechuudha. Namoonni baay'een birriima bichaa yoo namatti kaffalu otoo hin taane jaalalli aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. Karaa deemanillee nama deebisa dhugaan siniin jedha. Kanaafuu jaalala isaa haala kanaan ibsachuusaa baay'ee tokkotti gammade jechuudha. Jaalala isheefii qabullee akka ajaa'ibaa kanaatti ibseefii jira jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo of ajjeestu yoo of ajjeeste maal nu gashire? Maal dubartiin ishee malee hin jirtu kan jettan baay'ee jira. Garuu koomentii namoo hin dubbisanatti fakkaata Sa'idoon. Achi keessaa yeroo ilaalee dubbatu jechuudha. Dhugaa waan nanatti tole tokko maal seetan? Maaf akkas jettu namadha. Silaati immoo Oromoon keenya otoo ishiin of ajjeesteetti ta'ee jedhe. Ayyuun otoo of ajjeesteetti ta'e kutannoo murannoodhaan itti kaatee jirti. Maaliif jaalala kiyya waan qabduuf dhugumatti of ajjeesti turte jedhe. Sirriin ammoo maaliif namni tokko gaafa singilii ta'ee argame duuba koorra maaltu jira yoon bade anuma mataa kiyyatu bada jee ofitti murteessa. Dhugaadha kun. Maaliif gaafa aarru nutumti mataa keenyayyuu haadha ishee nyaattu. Ani diqaala maalan qaba? Mucaakoo maaltu natti boo'a? Yoo lafa kanarraa abame maali jennee ofitti murteessina yeroo takka yeroo aarru jechuudha. Innaa isheenis immoo gaafa jaallattee dhabde jechuudha. Lapheen ishii miidhamee akkasuma jechuu dandeessu dhugumadha. Maaliif addan baasne faana haasoftee hin quufne ji'a 2 ji'a 3 illee wajjin hin teenye otoo mushurrummaa jaalala ho'aa mi'ooftuu keessa otoo jirtuuti yoo inni dhiisee deeme dhuguma shakkii keessa galuu dandeessi jechuudha. Dhuguma immoo ilmoo yoo garaatti ishee hafte jechuudha. Yoo garaatti baattee dhugumatti ilmoon sun kan saati hin beekti. Miirri ishee itti dhaga'ama. Innillee akka ilmoo isheerraa garaa kirraa qabu ni yaadata. Bakka onneessaa isatti bilbilti jechuudha. Kanaaf jecha addan baafadha jedhee jaalala isheef qabuuf jecha ijoollee isaa otoon argiin hafe jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ayyuunis immoo as baatee ani ijoollee isaa irraa orguuf miti. Dhugaa dubbachuuf nan jaaladha. Ijoollee isaayyuu nan jaaladha. Aniyyuu nan guddisa otoo inni fideeyyuu jette dhugaadha kun. Maaliif yoo jettanii amma Sumayyaan ufan ajjeesaa yoo jette jechuudha. Ufin ajjeestu. Maaliif ufin ajjeestu yoo jettanii isheen murannoon qabduu kutannoon qabduu maal isheen sodaatti maaf ufin ajjeestu jechuu dandeessu? No. Namni duubarra waa qabuu fi namni duubarra waa hin qabne tokko miti jechuudha. Isheen yoon ani of ajjeese ilmoon kiyyoo eessa akkam taati eenyu guddisa biyya ormaatti kan jedhu miira keessaa ishee tuqutu jira. Kanaafuu maal gootire ufin ajjeestu taasumaa jechuudha. Taasumaa ufin ajjeestu. Innaa kanaaf ishiifiin ayyuun garaagarummaa qabu jechuudha. Innaa kana gidduutti immoo Sa'idoon immoo sammuu lamaan isaanii eegee gorsee jechuudha. Amma karaa miidiyaa as baatee dubbatti malee Sumayyaan bilookii na gootee jirti jedhe. Sirriidha. Namni tokko gaafa masaanuu namatti fiduu nama aarsaa. Gaafa nama aarsu yeroo maaf biloogoona nutumti mataa keenya yoo jechuudha. Gaafa jaalallee feesbuukii irraa baafannee jaalanne tokko gaafa wayii immoo wal dallansiisne bilooka wal goona. Gaafa bilook wal goon immoo namni guyyaa 6 bulee immoo deebisee bilookii jalaa baase wayyoo onlaayinii irra galeera moo hin galle jedhee ilaalu jira moo hin jiru. Ani karaa mataa kiyya nan ilaala jechuudha. Nama tokkotti yoon dallane jaalallee isaa ta'u jaalalleeyyuu hin ta'in nama tokko yoon aarse yookiin immoo namni tokko yoonatti aare jechuudha. Bilookan godha dafee nan ariifa'a bakka. Sensitiif dafee bilook godhee amma immoo guyyaa 2-3 immoo sobee immoo irraa kaasee immoo ilaala. Onlaayinii irra gale moo ilaala. Guyyaa tokkotti 5-20 onlaayinii irra gale moo hin gallee nan ilaala jechuudha. Aappii inni qabu telegiraamii irra bootimii irra waatsaappii irra kanarra galee ilaala jechuudha. Innaa Sumayyaanis immoo dhugumatti bilookisa gootee hafte toon taane bakka akkamitti masaanuu natti fidee jedhe inaaffaan kanuma jiroodha. Eenyullee masaanuun jaallatu inaaffaa qaba jechuudha. Dubartiin kamillee inaaffaa qabdi. Akka dhiiraallee sabirii hin qabdu jechuudha. Dhiirri ni obsa waanuma fe'ellee dhiirri obsa nu caala jechuudha. Kanaafuu dubartiin yeroodhaaf bal jennee takka turre immoo ni deebinaa jechuudha. Kanaaf maalumaafuu Sa'idoon lamaan isaaniitu tasgabbeessee haala ajaa'ibaatti nan isaan bushaa warri koomentiin na arrabsitan immoo galatoomaa jedhee dhugaa dubbachuuf namoonni tokko gowwaa maal beekta maal hojjeta dhugaa rabbii unu warra koomentii barreessutu gowwaadha bakka namni tokko waa tokko xiinxalee yaadee hin ilaaliin koomentii barreessee nama arrabsu miti.
itti xiinxalee maal duubni isaa fuuldurri isaa jeetti yaaduu qaba jechuudha namoonni tokko tokko. Akkasumatti koomentii barreessanii nama arrabsutti fiigu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu irraa barannu numaafuu gaariidha bar jaalalli kun dhugaa nama barsiisa akkaatama isaan wajjin jiraatanillee waan baay'ee isaan irraa barannee jirra jechuudha. Dhiirri akkamitti obsa akka qabullee warri dhiiraa irraa baradha. Akkasumallee akkasuma yaan obsite kana akkasuma akka ayyuun immoo waggaa meeqa dingilii baattee teesse kanallee waa baay'ee isaan irraa baranneera. Dhugaa nuufaa galatooman nuufaa jiraatan. Hai maashaallah irraa jedheera isa dhugaan siniin jedha. Innaa borus isinii fideen dhufa waa tokko nagaan naa tura.